السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا فهم. أنا ناس من الجنة ما شاء الله بقى ربنا قال نسوي شيء. سعادة أنا ربي ولي الحمد لله رب العالمين. على محمود والله المصلى عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد كلكم وعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برات الله برسيس الله وربي ملك سر ربي نهاتاسسو كأما دعائي نوخرتس كاسين دورا خرتس كغانا نوخرتو تاوس غري ملكي حسابا ميزان حسنا كي ست ربي نوهاقل ميس يو ربي ميزان نما كان أولفود نامني أكا خدت اللي سدالو ربي برت وقبات تتانان أتي قباسا الدنيا كان هم دجال ورا ميزان نساء قتين إساء كبجان إساء ربي برت قلمائر ربي نوهاتاسسو قاف مو قلمين سن نورا لمس نما قلمين إساء ميزان نساء والكور ربي نوهاتاسسو نمني كني إما الزنما جنة واشنتم الزنما وياك يا ما وعفور جدًا وعرفان كيسا هاق ربي لا في سي خليق نما وربي نلا في سوليه النجرة ربي نوحلا في سو تقفاني مو مالي نان دلقان تيليني مزنمتي كتابني دلقان تيكيستي برويتو ليني مزنمتي كان صدف على سواب دلقا كيتيت رسول ربي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قرآن كان قراءة كأما نمني مرتو حق ربي سلاف في سن ganama haa ta'u galgala haa ta'u namni imaana qabu namni rabbiin sodaatu isaa futunu kana qara'aa jedhan sababni immoo qara'amaa jedhamu humaan innahu yaati yawma alqiyaama guyyaa qiyaamaa dhufaa jedhan guyyaa qiyaamaa dhufee ragaa sii bahuuf ta'a yoo ati khayrii keessatti himte yoo ati ikhlaasa itti qabaatte yookaan ragaa sirratti baha warra inni ragaa bahuuf rabbii nu haa taasisu inumaa saahiba isaa irraa mugguttii jedhan namni kun rabbii fecha na qara jedhee quraanni kunillee gaafa dubbatu dhufaa jedhan dalagaaniin akkana ifaaje kunillee sawaabni isaa kunillee ni mazzanamaa jedhan ragaa hadiisa kanarraa fudhatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bal inumaa iqra'u suuratul baqara fa inna akzuhaa barakaa wa tarkuhaa hasra suuraa baqaraa qara'aa isii qara'uun ganama haa ta'u galgala haa ta'u mana isaa keessatti haa ta'u suuraa baqaraa qara'uun barakaadha isi dhiisuun immoo seenaadha jedhan walaa tastatii'uhaa albaxra akkasuma yaa'ani sahara sahirtoonni illee isiin dandeettu jedhan abbaa feete sihiri si godhe taanaan sila haakimi waggaa 3-4 deemtaa miti adada halkanii irraa suuraa baqaraa kana aadaa godhatte osoo qaraati ni jiraame sagalee inuma sihiriin sin dandeettu falfalli adda addaa sin dandeettu intala akka rabbi gabbartu tana ta yeroo maraa gadaddoon itti baay'atu takka halkan yeroo hunda duraan hin qaraatu da'awaa dhageette suuraa baqaraa kana qaraatee ofirraa rafte yoo raftee jettu halkan manaama argite manaamni isiin argite immoo jaartii dullattii takka ta ol kaatee hin dandeenye ijoollee fofokkattuu wahii qabdu guurattee ka mana kana keessa halkan edaa yaatu argee jette itti himte nama haalimaati dhaytee himte jaartii dullattii bututtu uffanni isiillee fokkataa zaanni isiillee fokkataa maatiilleen ka jala jiru akka waan hiyyummaan fixxee dhaba goote kan akkas jira halkaniin mana kana keessa yaattee deemti maali namni akkana fokkatu jaartiin akkana dullatti maali jetti nama gaafatti maal dalaydee bulteedha jenna akkana suuraa baqaraa qara'ee akkana ofii rakkina adda addaallee qabaanna falfalli takkattiin mana kee keessatti namni eda sibiraa sutte jedhanii laa ilaaha illallah osoo nu rabbii kanaaf bullee akka quraana kana halkanii guyyaa qaraanu taane wanni falfala jedhamu ka obboleessa keetirraa ka obboleetti keerra wanti
ati falfala itti halkanii guyyaa itti yaaddu marti yeroo gabaabaa irratti rabbi mana kee keessaa yaasa, qaama kee keessaa yaasa. Kanaaf akka nasihaatis zikri illee naa godhamu isiniin jedha. Dalagaan namaa tunillee ni mazzanamtii jenna. Kan afraffaadhaa immoo atummaallee ni mazzanamta. Ati qal'aan furdaan kunis ni mazzanamta. Yaa subhaanallah. Ragaan hadiisa kanarratti ilmi namaa zaanni isaa mazzanamu kanarratti maali jennaan? Abdullah ibn Mas'ud yaadadha radiyallahu anhu annahu kaana kuntu ajtani li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasuula rabbiitiif siwaaka guura. Rasuulli ittiin haa qulqulleeffataniif. Garuu mee rigaan kun amaanaa jabaa ta'uu isin martuu ni beektanii qaraatanii jirtani. Meeqa keessan tuuf biraa qaba? Yaa? Mee nama meeqa keessaa qaba? Sibira jira rigaan kun. Wanti hadha silaa bultiin itti diddiigamu bare waa garii keessa irra gara su'aaka kana wanti obboleessa dadhabuuf hafuurri isaa godha inni bira salaatuu hin danda'u. Biratti haasaa wayii haasa'uu hin danda'u. Rasuulli as keessaanillee jaalala wanti godhe amma osoo waa'ee qulqullinaatti ittiin seenii mata duree kee irratti deebi'a. Abdallah ilma Mas'ud rasuula rabbiitii siwaaka guura. Siwaa kanaan itti dhufa. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam fadahika alqawm min diqqati saaqihi. Akkanan laalee koomee qal'oo luka qal'oo wahii qaba. Abdallah ilma Mas'ud kun namni isa laalee itti kolfa. Nabiyyiin rabbi maal jedhe mimma tadhakuuna maaliif kolfitanii jedhe. Qaala min diqqati saaqihi. Mogolee isaa qaqal'oo tanatti kolfina jenna. Qaala jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam walladii nafsi biyadihi. Rabbii lubbuun tiyya harka isaa jirtuun kakadhe. Lubbuun tiyya namartuu harkuma rabbii jirti miti. Rabbi achi olii gadi gargalcha. Rabbiin imaana irratti nu haa gargalchu. Walladii nafsi biyadihi. Rabbii lubbuun tiyya harka isaa jirtuun kakadhe jira rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Lahiya asqalu fil miizaani min Uhud. Namni gaara Uhud bira geettee argitee ijaan rabbi si garsiisanii jiraa miti. Anallee rabbi achi na haa fidu. Du'aa jechuun amaanaa naa godha rabbiin ganda san keessa na oofu malee akka ganda duniyaa kanarraa hin dabarsine. Du'aayin sun isin biratti amaanaadha. Koomeen takkattiin Abdallah ilma Mas'ud lahiya asqalu fil miizaani min Uhudin ya rasuula alayhi salaatu wassalaam. Gaara Uhud hagas gahu san irra dhagaa hagas gahu san irra waan achi keessa argitaniin kitaabarraa arge malee hin garre. Hagas irra ulfaatteedhaan guyyaa qiyaama. Kana mara mazzanamuuf ta'a. Wanni arfan kun martuu nu dura jira ganaa itti achi deemu jenna. Mee haalli akkam jira wayita namni hedduun wayitatti asii achi deemtu kun asiin jahannami gadisutu siraanni qal'aan si afoo dhaabatu. Wayita namni martuu akka waan achi gadi saabatu ati deem bayyoo siin jedhan naasuufuu achi baatee dandeetta. Nafsee warra achi jahannami keessa kufuusan irra anaaf si taane beekna. Kanaaf waan arfan nu duratti nu eeggatu kana mara ganaa itti dhufu jenna. Faman thaqulat mawaaziinuhu fa'ulaa'ika humul muflihuun jedhanii. Nama miizaan isaa fallattee warri sun milkaa'aadha jedhanii. Rabbiin warra milkii keessa nu haa oolchu. Guyyaa san qaama keenyallee ka khayrii ol kaasu. Kitaaba keenyallee ka khayrii ol kaasu. Waraqaa keenyallee ka khayrii ol kaasu. Sawaaba dalagaa keenyallee ka khayrii ol kaaftu rabbi nu haa taasisu. Cufa nama ilmi dheebotu mara ilmi rabbi nu haa baasu. Ganda duniyaa keessatti haguma feete jiraattee barumsarraa akka qullaan taane. Akkuma du'aayii jaalattu kana quraanallee jaaladhu. Sa'atii du'aayii bicha sagantaa gooteen dhufin amaanaa sitti haa ta'u daqiiqaa 5 illee yoo taate quraanarraa daqiiqaa wayii godhadhu. Du'aayii gaafa biyya galtellee namni sii godha. Mana keetitti illee waamtee du'aayii godhatuu hin dandeetta. Markazallee yoo dhayite du'aayii godhatuu hin dandeetta. Garuu akka amma sa'atii qabdu kana sa'atii qaraatii argatuu hin dandeettu. Yookaan gaafa ati biyya galtu sheeka dhabda gaafa si aanja'ee jedhu. Yookaan gaafa sheeka argattu biizii taata maatiin si baay'ate taa'uu hin dandeettu.
Har'a gaafa osomaa kophaa kee jirtu kana osomaa jiruun cinqaa jettu kana cinqaa miti bal'ina keessa harta qabriin jirtu ganda duniyaa jirta ganti cinqaa ganda qabriiti kan namni tokko nama hin dubbisne akka qabriin teessii bal'attu kalaama rabbiitiin wal baruun amanaa si haa ta'u. Akka shayxaaniin hin dayne eessarraa akka dhufte ilaali amma bal'ina jirtaa bara duniyaa wahii qabaattee bakka sii gahuu dhabde. Gaafa duraan baadiyyaa jirtu san yaadadhu gaafa hoolota tiisitu san gaafa re'ee tiisitu san gaafa baadiyyaa keessatti homaa kopheelee lukaan deemtu san yaadadhu akka gaafa sanii irraa amma ati rakkina keessa jirta. Nama meeqa baadiyyaa dhiiftee hiyyummaan achi gubaa jirti garuu ati mana tokko ijaarattee kaan itti geessuu dhabna cinqaa addaa wayii keessaa cinqaan na bu'ee jetta. Cinqaa keessa hin jiru dhugamatti namni qananii rabbiin isarra oole wallaale malee. Gaafa uffata kee biyyee miicitu san yaadadhu saamunaa dhabde. Gaafa karaa sin roobee roobni akka ajaa'ibaa baadiyyaa keessaa adaasi godhee qobee sirraa baasu san yaadadhu. Har'a bareetti sin roobaa jira. Mana keessa teettee waan feete nyaattee ka feete dhiiftee kunnaan ta'u jette. Jireenya kee ka duraan dabarsite yookaan karaa himni kee dabarsaa jiru san laalimee obboleettii tee baadiyyaa jirtu san akkam jira. Kheyrii kana dhagaanii qaraatiin quraanaa itti aanja. Waa qabaattee sadaqatti carraa haga tokko carraa baay'ee qabna yoo itti fayyadamuu dhabne malee rabbii warra kheyrii dalagee quraana kana asirratti qaree quraanni guyyaa qiyaamaa ragaa isaa bahu rabbi nu haa taasisu. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب الدنيا في آخرة لرب عامل كيسو كان أفني إساه يوم تأدرمة رب وهاجد جيرو كان مو أفني إساه والله لتأي بكم ست رب وهاجد جيرو كأفني إساه جبا جارسات جالala جارسات رب وهاجد جيرو شوف نمني في مرتو عن أفتة كبا كوبا وهي أفتة في الرقبة أنا اللي ركوبا وهي أفتة في الرقبة مرا ربي نبيكا bakka yaaddanii isin gahuu dhabdan bakka yeroo jettan hafuura baafatuu dadhabdan waa yaaddan san argattanii gumaachaan keessan balbala rabbii dhaabatuu kitaaba quraana qara'uu ta'e cufa amriin hojjabaattee rabbiin nurraa haa jijjiiru du'aa islaamaatti rabbi nu haa araaramu ka ganda qabrii jiru ka namni isa yaadatu hin jirre haadhaaf abbaa kee irraa akkoo kee irraa abbeeraa kee irraa rabbiin si haa araaramuuf أنا لك خيوك يا ربنا أعرارم تكفي جنتك كيس ربي نسان هاجيبسو هذا فباتي يتجرن إبادة اتلافسي كما يوكا halkanii jabeessee sunnaa halkanii irraa jabeeffatanii quraana qara'anii ka itti jabaatan rabbiin nu haa taasisu. Ilaa gaadhaa ummaan tiyya abboo amaanaa naan jetti abboo quraana na dhibaara si'ati du'aayin gootu naan jedha wallah. Ufii akka himan kanaa miti mee laala nama sheekaa ta'ee ka ufii jaartiin isaa quraana hin beeyne hedduu jira. Ka waan salaataa hin beeyne hedduu jira. Shayxaani nama qaba yeroo mana galan. Kheyrii tana haadha keetti himuun saalfattam. Ummamee waan salaataa beeytaa jechuuniin eenyutu akka dubbisaa jiru hin beeyta. Ummaa quraana beeytaa qara yoo jetteen hagam jettaa mee ilaali abbaa keetiin haadha keetiin hagam kheyrii rakkaaftu. Shayxaana nama qaba. Namni nama ambaa kana barsiisa malee nama ambaa kanatti futuna malee hedduun isaadha. Mana ufii kana yaadatu. Si maal qaraateen an jedha yoo amma nagalee jiru. Si maal qaraateeti ka haadha keen qaraasifne bakka biraatti ima qaraasiftaa mi dhokattee naan jedha yoo bahu. Du'aayi naa godhi bakka yoo sanillee dhabdee jedhan. Dabree yeroo muraasa yookaan gaafni ani isaan qaraasisu. Amaanaa naan jedhan. Ufii quraana ooluufani alhamdulillahi rabbil alamin. Yaa rabbi osoo isaan quraana hin buusin anallee rabbi asirraa hin fuudhini. Gaaf isaan quraana buusanii umrii isaanii rabbiin dheeressee kitaaba hedduu ka qaraan rabbiin haa taasisu. Isinillee warri hawwii qabdan sillee mataa keellee rabbi akkas haa taasisu. Haadha keellee ibaadaa keetiin rabbi haa jiraachisu. Haadha kee ka kufrii keessa jiru ka kufrii ittiin dabaalamee jiru ijoolleen hedduu yaaddoytee san kadhattu. Rabbiin as deebisee ka shahaadaa qabatanii waliin subhaanallah allahu akbar jettan rabbiin isiniif haa taasisu. Kanaaf ani irra gadaana namaa waan haasa'u namni narra haasa'u baay'ee waan jiruuf
gabaabsutu narraa bareeda. Hasaa keessatti dogongorri yoo jiraate rabbii kiyya araarama gaafadha. Maasiitii ya rabbii naaf haa dhiisu dogongorri kiyya rabbii narra laalini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.